Maqaan kiyya Caalaan jedhama. Eessarraa dhufte? Harargee lixaa aanaa gubbaa qoricharraan. Mana barumsaa Galamsoo jedhamu pireparaatoorii Galamsooti. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti argama. Dipaartimentii maalii baratte? Dipaartimentii Afaan Ingiliffaa. Barataa Masfiin Katamaan jedhama. Kanan dhufe godina addaa naannoo Finfinnee gara Sabbataati. Ayyee as dipaartimentii maalii baratta? Amma kanan jiru Yuunivarsiitii Finfinnee mooraa 6 kiiloo keessa jira. Kanan baradhu barataa joornaalizimii waggaa lammaffaa broadcast joornaalizimii. Maqaan koo Abdurrahman Waajiraa jedhama. Eessarraa dhufte? Naannoo Sabbata mana barumsa qaroo dhabee Sabbata irraa dhufe. Okay, godinni dhaloonni bakki itti dhalate eessa? Bakki itti dhaladhe Arsii naannawa ganda tokkummaa jedhama. Dipaartimentiin qaqqabe sooshaal workii jedhama. Sooshaal workii. Iyyaasuu Taarikuun jedhama. Ayyee eessarraa dhufte? Kan dhufe godina Horroo Guduruu Wallaggaati. Mana barumsa kamitti barachaa turte achi? Manni barumsaan itti barachaa ture as magaalaa Sabbataa, godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Sabbataa. Okay. Achirratti mana barumsaa qaroo dhabeeyyii keessatti jechuudha. Akkam jirtu? Nagaan keenya bakkuma jirtanitti isinaa qaqqabu hordoftoonni OGMC. Akkuma kana dura har'a sagantaa keenya imala jireenyaatiin qophii haaraa isiniif qabannee dhiyaanneerra nu waliin turam. Egaan uumama yoo uumu bifa amalaa fi wantoota biroo isaan ittiin gargar ta'an waliin isaan uuma. Uumama keessaa sanyii ilma namaa kana yoo fudhanne namummaan wal isaa fakkeessu yoo malee wantoota garaagaraatiin gargar kan ta'edha. Garaagarummalee kanneen keessaa inni guddaan boca qaamaati. Haaluma kanaan kanneen uumamaanis ta'ee erga uumamanii booda carraa qaroo dhabeeyyiitiif saaxilaman ni jiru. Qaroo dhabuun kaayyoo dhabuu miti. Gadi aantummaa yookaan abaarsoo osoo hin taane carraa uumamni namaaf laatudha jedhu. Yuunivarsiitii Finfinneetti barnoota isaanii hordofaa kanneen jiran barattoonni qaroo dhabeeyyiin nuti dubbifne. Qaroo dhabeeyyiin kamuu hojjannaan bakka yaade gahuu ni danda'a. Inni guddaan sammuu karoorsuu fi onni adeemsa jiruu ofii ittiin cimanii tarkaanfachiisan qabaachuudha. Kanaafuu galma yaadan ga'uuf qaroo dhabuun gufuu ta'uu hin danda'u. Hubannoo fi barnoota dhabuu namoota tokko tokko irraan kan ka'e qaroo dhabeeyyiidhaaf bakki hin taane ni laatama. Kuni garuu dogongora. Namni gubbaa miti keessaa madaalama. Bifa gubbaa laalee gariin ilma namaa. Sadarkaa namoomaa kennaaf murtii maraa suni dogongora. Ilaalcha kana namoonni qaban dogongora irratti argamu. Akkasumas qaroo dhabeeyyiin gadi aantummaan itti dhaga'amu kanneen bakka yaadan ga'uu akka hin dandeenye hubatanii ofitti himatanii fudhatan. Akkasumallee jijjiiramaaf ol hin kaanes miira akkasii keessaa bahuu qabu. Namoonni qaroo dhabeeyyii ta'aniif miti kan isaan qixa isaan kaanii hirmaachuu hin dandeenye. Ofitti amanamummaa gaarii ta'e dhabuu fi cimanii hojjechuu dhabuudha malee. Eegoon kun gufuu natti hin taane. Ayyee. Dadhabinaa fi danta dhabummaa kiyya malee yeroo takka takka kan gufuu natti ta'u qaama miidhamummaan yoo ati gufuu ofitti hin godhin gufuu sitti taa'ee yaadu. Yuunivarsiitiin egaa wantoota sirreeffaman baay'ee isaa yoo qabaates amma tokko garuu baay'ee bareedaadha. Natti dhagamee beekaallee hin beekullee jechuun ni danda'ama. Akkamitti natti dhagamu asiin dura wantoonni baay'ee faasilitii akkanaan guunne jiru. Fakkeenyaaf yeroo kutaa tokko 2 3 4 amma kutaa 2 fudhadhaa jiru turetti kompiitara kana jedhamu kana itti fayyadamaan turre. Kanaaf waan sammuu kiyyaan dhageeffachaa turuuf wantoota hunda sammuun qabachuu dhiisuu danda'a. Waan barsiisaan jedhe san hunda qabachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf wantoota barbaadu san hagamma baradhee dhufe keessatti wantoota barbaadu dubbisee hin dhufne wantoota akkasumas immoo wantoota na fayyadan qabadhee sirriitti waan dubbisuu na daangessee jiruu fi kanaaf wantoonni na dhagame jira akka ofii barbaadutti waan dubbisee hin turreef kitaaba ofii barbaadu san akkasumas immoo wantoota bakka barbaadu sanii akka
bakka hin geenye waan xiqqoo na daangessee jiruufi na dhagameera. Wanti immoo Ohi. akkanatti hin dhagamne jedhee wanti yaadu inni tokkoffaan aga yuunivarsiitii mana barumsaa kan dhufe kanatti kompiitara fayyadamaara. Mirri gadaantummaa natti dhagahame hin beeku. Ilaalcha namootaati malee. Ilaalcha namootaa immoo ani magaalattuu waan baradheef ilaalcha namootaaf iddoon qabu. Akka humtuu natti dhagahamaa hin jiru. Miidhamummaa jechuun waanaaf iddoon qabaadha. Hojjechuun nan danda'a fi nan hojjedhas. Mul'atan qaba waan ta'eef hojjechuun dirqama waan ta'eef nan hojjedhas jechuudha. Hagam cimtee falmataa jirta kaayyoo kan kee kana galmaan gaachuudha. Baay'ee bu'aa bayii qaba waan ta'eef baay'een dhiigaa baay'een hirmaachaa jira. Saniif kaa Waaqayyootti yoo nu gargaare akkuma nama qaama guutuu qabu hojjedhee too milkaa'ee biyya kootis lammii koof saba koof gargaaru roofadhee jira jechuudha. Ayyee qorumsaa seensa yuunivarsiitii fudhattee milkooftee gara yuunivarsiitii dhufteetta. Yuunivarsiitii kana gaafa dhuftu mee turtii yuunivarsiitii kana akkamitti argite akkamitti ilaalte? Turtii yuunivarsiitii kana gaafa dhufu waan lama qaba kaa beektaa. Karaa tokkoon negatiiv illee jira, karaa tokkoon poozitiiv isaa yookaan immoo waan dhiibbaa qabullee jira, waan faayidaa qabullee jira. Baruudhaaf garuu xiqqoo namatti ulfaata beektaa. Xiqqoo si amma nama bartuutti amma lafa bartuutti xiqqoo isitti ulfaatee jechuudha. Baay'een ulfaatee dhiisee galuu osoo hin jedhee maatii biraa fagaadhee waan hin beekneef maqaa waan akkanaa kana jiraan yuunivarsiitii jechuun waan namatti tolu wayiin gaafa dura yaadu garuu ergasii yoon argu gaafa seenu bakka torbee tokko baay'een dhiphadhe. Ayyee. Hiriyaa dhabee ijoollee afaan Oromoo dubbattu kanallee dafeen arganne warroota afaan biraa immoo baay'ee hojii galuu hin dandeenye. Bakka namoonni hunduu baay'ee natti ulfaate torbee tokkoon booda ijoollee keenyallee argadhee baay'ee hojiin taphadhe. Saniif hiikamtuu dhiibbaa tokko natti hin qabaanne ergasii. Ayyee turtii yuunivarsiitii kana mee gaafa dhuftu yuunivarsiitii Finfinnee akkamitti argite? Gaafan dhufu akkan eegee fi akkan itti argadhe garaagaraa xiqqoo natti ulfaate jeetii yaadee beetee barachuudhaaf. Garuu immoo alhamdulillah galanni Rabbiiti. Salphumatti hin bareeyeetii yaade. Yuunivarsiitiin ani yuunivarsiitiin tokko haga sadii afurii guutee ture. Achi keessa kaawwan immoo akkuma inni guutanii achi keessa kan qaqqabe diilaan qaqqabee ture. Diilaan qaqqabee jennaan asii timirti ministeerii kan dhufeetiin maaliif kan naakitanii an qarshii ittiin deemullee hin qabu nama wajjin deemullee waan hin qabneef biyyan beekne akkamiin erguu dandeessanii jedhee gaafadhe jennaan ishii bakka waan ispeeshaal keezii akka ispeeshaal keezii ilaalanii bakka barbaadusa itti midhee jennaan naa kennaniiru. Gama biraatiin immoo namoonni isaan qaroo dhabeeyyii ta'an akka waan gatii hin qabneetti ilaaluu osoo hin taane isaan jabeessuun milkii isaaniitiif isaan utubuu qabu. Isaan qaroo hin qabnes immoo jabaatanii hojjechuun akkuma isaan kaanii akka galma ga'uu danda'an mul'isuudha qabu. Bifuma kanaan deeggarsa barattoonni kaan isaan qaroo dhabeeyyii akka isaanii kanaaf mooraa yuunivarsiitichaa keessatti taasisan osoo hin kaasanii fi hin galatoonfatin hin dabarre barattoonni kunneen. Barattoota keenya Rabbi umraa dheeressuu fi ammallee isaan hin qabnes Rabbi haa kennuu fi dhugaa jechaan ibsuun natti ulfaata barattoota keenya jechaa. Haalan akka bakka obboleessan akka mana jirutti akkan obboleeyyan kiyya faana jirutti ilaalama. Barattoota keenya faana jiraachuudha jecha. Ammallee jazaa isaanii Rabbi haa kafaluu fi haalan galatooma jechaan barbaadanuma carraa kana. Bara darbanii keessa yookaan siinerii keessa immoo isaanii wal qabatee simannaa irratti baay'ee namatti tolu. Bakka gaafa haalumaa jalqabnee ol gallu baay'ee nama gargaaru. Kanarraan immoo volontarizimii tola ooltummaa irrattis boota iddoo tokkotti baay'ee gargaarsa baay'ee nu godhaa turanii. Ulfaatanii akkaataa keessatti barruu kala galmee waan akkasii kenna. Jireenya mooraa bakka ijoollee keenya nu barsiisa jechuudha. Namoonni ofii fi maatii ofii irra dabruun biyyaa fi addunyaa jijjiiruu danda'an hedduutu sababa qaroo dhabuu qofaaf hukkaamamanii hafani. Namoota kana baasuuf immoo nama mara irraayyuu waan eegamutu jira. Xiyyeeffannaan laatamuufii qaba jedhu barattoonni qaroo dhabeeyyii yuunivarsiitii Finfinneetti maaddii barnootaa irratti argaman kunneen. Kana gaa namoonni keenya irra guddisee namni maal jechaa turanii akka gartee waan abaarsaa namni kun yoo dhossan malee akka furmaanni hin jirretti ilaalanii garuu immoo kun haalan isaanis miidhaa nama sanis ni miidhaa maaliif ilmi namaa jechaan fedhiin ilma namaa ni dhalataa ni guddataa ni jiraataa waan adda addaati gaafata. Ispeeshaalii yeroo ammaa kana keessatti yeroo itti teeknooloojiin babal'ataa jirtu namni kumallee baratuu baatu gurri isaa wayii dhagaa maal kana ja'a yoo ammoo gabbaasanii jaan jiruuf jireenya isaa haalan irraa salphataa. Lammaffaa ammoo deebi'ee maatuma irraa dhalatee isaan guddise
warra isaan guddise sanuu deebi'ee gargaaruu danda'a waan ta'eef jecha gonkumatti ilmi namaa warri dhoosisanilleen gabbaasaadhaan jechuun ni barbaada. Sirriidha amma ammayyuu kan qofforamee kan qoqqotamee baane jira ganda keessa kan ilaalchi hawaasaan jijjiiramne bakka waan baay'eetu jira ganda keessaa fi hawaasa keessa isaaniif immoo namni qaama miidhamee dhiibban takka irra hin ga'u namni sun qaama guutuudha kan hojjetu sammuudha kanaaf namni kun baratee akkuma namni kamiyyuu tajaajila kennuu danda'u tajaajila kennuu waan danda'uuf haalan cimee baratee akka baratu yoon gandallee galee mana deemee hangan inni ku danda'u kaasee akka baratu gochuu nan danda'a. Keenya nama biyya bulchaa argaa jirra waan ta'eef nama barattee uummata qaroomsaa waan argaa jirtaniif kun waan sarka kaara jira akkamitti nama kana barumsa irraa daangisanii akka nama cabaatti laayina namni midhamaa jechuun sammuu dhabuu miti kanaaf barsiisuu qabdanii jedhee gorsuu qaba inni dabalataa immoo mucaasanis wal konneeshinii yookiin wal qunnameetii mucaasan akka inni baratu faasiliitii isaa guutee fi meeshaalee barnoota waan beekurraa barsiisuu qaba. Keessumaayyuu immoo maatiin milkooma ijoollee isaaniif gahee guddaa qabu. Dubbiin manaa eegala waan ta'eef. Hukkaamsee manatti hambisuus ta'ee akeekee utubee gadi baasuun sadarkaa guddaa irraan gahuu kan danda'u maatiidha. Hawaasnis deeggarsa isaan barbaachisu isaaniif gochuu qaba. Warra akkasiitiif inni guddaa gahee guddaa kan taphachuu qabu maatiidha. Isa kanaaf maatiin sochii gochuutu irra jiraata. Tariitii namni sun tarii umurii gara gadii irratti akkas ta'uu danda'a. Yeroo kana wanti jiru baratee iddoo gahuudhaaf tariitii yaaduu dhiisuu danda'a namni sun jechuudha. Garuu inni guddaan maatiitu isa kanarratti hojjechuutu irra jiraata. Isaan yaa'u odeeffannoo garaagaraa kallattii garaagaraatiin carraa argachuus qabu. Televezyiiniirraatiin isaa ta'u, reediyootiin isaa ta'u carraa yeroo baay'ee keessattuu TV kanarratti namoota ba'anii haasa'an kana arguudhaaf maatileen carraa qabu. Innaa isaan sun maatiin sun immoo isa kana ilaalanii kallattii ittiin namni sun carraa barnootaa argatee gara fuulduraatti ba'uu danda'uuf gahee guddaa kan taphachuu qabu maatii dheedheetanii yaada. Isa kanaaf maatiin hamma isaanii danda'anii waan argatan sanatti odeeffannoo argataniin utuu odeeffannoo bal'aa immoo ittiin argachuudhaaf yaalii taasisaniiti. Inni guddaa inni jalqabaa abdii qabaachuudha. Isaan erga gara barnootaa kanatti yeroo dhiyaatanitti dhugumaan nama ta'uudhaaf ittiin baratanii nama ta'uu akka danda'an sammuu ofii amansiisuutiin fuulduratti akka deemanidha. Kana dhaamsa isaaniif dabarsu jechuudha. Amma tariitii ijoollummaatti kananii gara mana barumsaa galee yeroo sanatti akkuma faazariin koo mana barumsaa nagasheetiin tokko ijoollee barattootuma akka kootiidha kananii argadhee jechuudha. Innaa isaan wajjiniin wanta jiru hundumaa dabarsaan tureera. Innaa akkuma sana egaa abdii isaan keessa kaa'anii haala cimina maatii korra ta'e yookaanis immoo abdii isaan amantii isaa anaaf qabaatanii yoo barate iddoo guddaa gaa'edhanii isaan maatiin gara kana na fidanii wanta ta'eef inni sun anaaf waan guddaadha. Isa sana ilaalameetu adeemamutu irra jiraata. Muuxannoo kanarraa kan ittiin nama kenna maal gorsaa tokko haadhaa fi abbaa gorsuu qaba. Akka isaan mana barumsaatti mucaa kan ergan akka isaan mirga namtummaa hin qabaanneef yookiin akka qaama midhamaan akka qodaa cabaatti akka laallamuu hin qabne. Inni guddaan qooda olaanaa taphachuu fi shoora olaanaa taphachuu kan qabu maatiidha. Itti dabalee hawaasni naannoollee kallattii garaagaraan si duuka jira jechuu ni qaba. Jabaadhu ati akka nama kamiyyuu hojjechuu waan dandeechuuf barattee milkaa'uu waan dandeechuuf jabaadhu jechuu ni qaba. Ilaalchota dadhabaa fi yaadota dadhabaa kan hir'isanii maatii kana namoota qaama miidhamtootaa kan jajjabinni kennamee fi akka haalan baratanii success ta'an gochuun itti gaafatamummaa qabaachuu qabu jechuudha. Kun akkana ta'e qaroo dhabaanis ofitti amanamummaa jabaa horatee galma ga'iinsa ofiitiif kaanaan milkooma isaatiif wanni gufuu ta'u hin jiru. Hawwiin kiyyaa bakka guddoo ga'ee bakka wayii takkatti arguun barbaada. Kanaaf immoo cimtee hojjetaa jirta wiikii kana milkeessuudhaan. Akka dhuunfattis akka barumsattis waan garaagaraatiif qopheessatiin jira. Gara fuulduraatti hawwiin koo inni tokkoffaan
qaamidhaan waa'ee qaama kanarra hojjechuu barbaada. Kana jechuun kiyya qaamidhaan akka manatti dhoofamee hafnu akkasumas akka barumsa argatu carraa barumsaa kana akka argatu irratti hojjechuu barbaada jechuudha. Hamma naa danda'ametti carraa barnootaadhaaf akka isaan ga'an maatii sosochoosuutiin karaa mootummaatiin isaa ta'u miti mootummaatiin dhaabbilee wanta kanaaf dhaabbatan wajjiniin ta'ee iddoo isaan jijjiiran yaa'u amma tokko informationiin hin dhabamu wanta ta'eef keessa naanna'uutiin kallattii garaagaraatiin amma yaa'u golee arfan irratti iyyuu namoota jiran connect gochuutiin isaan sanaan akka isaan gara kanatti dhiyaatan haasaawwan jiran yookaan aadaa kanaan dura ture sana akka isaanii maatii wajjin akka isaan cabsanii ba'anii fi gara barnootaatti fiduudhaaf yaaliin nan taasisa abdii akkasiin qaba jechuudha. Sababa qaruu dhabuu isaatiif addunyaan milki hin dhowwattu of mitiitii maatii akkasumas biyya isaa jijjiiruu ni danda'a. Hubannoo fi barnoota dhabuu namoota tokko tokko irraan kan ka'e qaroo dhabeeyyiidhaaf bakki hin taane ni laatama. Kuni garuu dogongora. Namni gubbaa miti keessaan madaalama bifa gubbaa laalee gariin ilma namaa sadarkaa namoomaa kennaaf murtii maraa